akkan kaane godhee isaan cabsa jedhee himachaa ture. Amma karaa hundaan injifachuu hin dandeenye. Uummata sibiitti ofitti waan fiduu hin dandeenye. Karaa lolaatiinis immoo nagaa fiduu hin dandeenye. Kun waan ta'eef karaa Oromootti gargaree jira. Hanga ta'u Oromoota tokko bitatee of jalatti galchee jaarmiyaalee Oromoo jajjaboo diigee gantoota mana hidhaatti darbee kaan ofitti siqsee jaarmiyaa ijaarii fi akkasitti Oromoon akka haala karaa qindoomina qabuun karaa injifannootti akka hin deemne godhee jira. Amma sunis waan baay'ee fiduuf hin dandeenye. Faayidaa baay'ee fiduuf hin dandeenye. Kun waan ta'eef maalitti deemaa jira? I think kaardii isa dhumaa fayyadamaa jira amma karaa amantiitiin. Oromoo diiguudhaaf karaa adda addaatiin yaalaa ture. Naannolee adda addaa itti bobbaasaa ture. Akkuma beektu karaa Wallaggaatiin warra Amaaraa itti bobbaasaa ture. Karaa Karrayyuutiin warra Amaaraa itti bobbaasaa ture. Walloorraa Oromoo balleessuudhaaf